Waa arrabdii san iddoo taphaa jirti. Iddoo taphaatiin geesse jechuudha. Akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana jechuudha. Kun abdii san teessee taphachaa jirti jechuudha. Makiinaa oofaa jirti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti. Kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu obboleettiin keessan nagaa guutuudha. Galata waaqayyo isin jecha. Egaa har'ammoo viidiyoo takkaa walitti deebinee jirra. Iddoon kun immoo iddoo taphaati. Akkuma argaa jirtanii iddoo ijoolleen itti taphattu jechuudha. Ijoolleen xiqqoonis kun maqaa jajjabduunis xiqqoonis hin taphatti jechuudha. Jajjabduu akka malee osoo hin taane jechuudha. Innaa kun abdiisaa fi obboleettiin waliin fataatanaa jechaa jiru. Tuni obboleettidha jechuudha. Innaa akkuma argartanii ijoolleen obboleewwan immoo jajjabduunis hin jirti lama jechuudha. Innaa isaan wajjin iddoo taphaa oollee akkasitti waraabaa oollee jechuudha. Hedduu takka namatti tola baay'ee tokko das nama jedha. Daa'ima yeroo babbashannansiisanii kun ijoolleen gama san jiru ijoolleen lamaan tunis teenyuma jechuudha. Dargaggeessa lamaan kun jechuudha. Innaa isaanis asuma jiru jechuudha. Bira jiru jechuudha. Nama shanii dhanne jechuudha iddoo sanii. Innaa kun akkuma agartan ijoollee jajjabduunis taphachuu dandeessee garuu kanneen jechuudha. Tan taphaa jajjabduutis hin jira xiqqaatis hin jira jechuudha. Hundumtuu birrii isaa garuma garaatti kaffalamaa jechuudha. Innaa achi oollee jechuudha. Yaa gisee tokko daa'ima yoo bashannansiisan irra bareedduudha. Fataa yoo jette immoo daa'imti sammuu gahaa argatte jechuudha. Innaa kanaaf kun abdii sana akkuma argaa jirtanii abdii sanii amma makiinaa oofaa siin agartanii miti. Mucaa ta'uu miti makiinaa oofaa jira jechuudha. Nama ajaa'ibaa bara. Ajaa'ibuma argita. Innaa akkasii saniin jedha. Akkasitti bakka jechuun yeroo tokko beektanii daa'ima tana nuti silaa ofii keenyaan guddanne akkanatti daa'imti tuni daagisee sammuun ishii sirriitti bal'atee yaada gaafa waan gaarii argatee waan gaarii itti bashannantu jechuudha. Edaa kanaaf daa'imti arabaa kun fataa jettee jechuudha. Innaa akkuma argartan kana iddoon baay'ee babbareedaadhaas nama jedha. Ta'uma wanumti asii dhabame tokko hin jiru jechuudha. Kun obboleessi isin kaasaa suuraa kaasaa innis immoo jechuudha. Anis viidiyoo waraabaa innis viidiyoo waraabaa lachuu hundumtuu waraabna jechuudha. Isaan immoo si dhogguun beekanii beektaa akka nama keenyaa maalii kanan beekanii gaafa waraabdullee namni si dhogguun jiru jechuudha. Ana garuu takkaan an dhoggan daa'ima waraabaa jechuudha. Araashillee waraabaa jechuudha. Garuu nan dhoggan. Mucaanis kiyya waan ta'eef nan dhoggan. Innaa yaa'u mucayyoo tanaayyuu duraan sirriitti wajjin viidiyoo hojjennaa turre amma xiqqoo jabaatte tanniise malee jechuudha. Akkuma argaa jirtan abdiisanii asii ol deemti fooqii ol ba'aa jirti jechuudha. La sodaattee akka isheen taatu jechuudha. La sodaatte laal. Sodaatte asii ol rakkisa waan nuun jechuudha. Garuu hidhamtee jirti beektanii hin kuftu hidhamee jira jechuudha. Irratti hidhamee jirti. Akkanumatti olii gadi oofee taphachiisa ofuma isaatii maashiniin jechuudha. Innaa gaddeebisaa ol baasa gaddeebisa jechuudha. Kun ishiidhaan malaa qixxifachaa jirti beektaa. Innaa kun olaanoo pireesii tokko dhaqee jechuudha. Dhaqee dhungatu. Ijoolleen teenya immoo baay'ee nama gaggaariidha jechuudha. Mucayyoo tanarratti deechee haati mucayyoo tanarratti deechee jechuudha. Mucaa kana mucayyoo nama jabaattee jirti guddoodha jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedha. Kun abdii sana ol deemti gad deemti. Sodaataa argisee achi ol deemu sanii waan kufu fakkaata garuu hin kufu qabsiifamee jira waan ta'eef hin kufu. Hodhii isaa keessa qabamee jira jechuudha. Innaa akkasitti gaddeebisa ofuma isaatii gaddeebisa ofuma isaatii aga qarshiin keessaa dhumutti amma ilma taphachiisa jechuudha mucaa kana. Innaa akkasii isiniin jedha. Kunooti obboleewwan kunniin lamatu jira jechuudha. Lamatu nu faana dhufee tokko immoo nafee jechuudha. Ijoollee sadii eeguma tokko geessi. Innaa kunooti akkasitti bashannanaa siisaa jirra abdii isaa jechuudha. Innaa kana fakkaataa isiniin jedha. Akkasitti bashannanaa abdii isaan kun uffataa danaa jechaa jirti jechuudha. Kanaaf daa'ima immoo yeroo bashannansiisan sammuun ishee boqonnaa argata dhugaa rabbi jechuudha. Maaliif akkuma nu gisee dhoqqee daaraa har'aa miti nuti dhoqqee fi daaraa malee keenya maaltu jira miti. Lakkunoo gama san immoo mucayyoodha. Mucayyoo duratti isaan jechuudha. Shiidhaatu immoo gama isaa itti taphachaa jechuudha. Kana fakkaataa isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf
daa'ima keetiin bashannansiisaa isiniin jechuu barbaada. Kunoo mucayyoo ani wannoo kana surunna jedhe akka malee iyya sagalee irraan balleessa jechuudha. Wantichi akkas sooraa jiru sun garuu mucayyoon achirratti kun mucayyoo takka itti jira mucayyoo teenya jechuudha. Hangamiin akka inni sooru hin beeku innis hundumti isaatu gatii qaba jechuudha qoba qobaatti. Innaa akkas isiniin jedha obboloota koo hundi isaatu waan amma taphatu kun hunduu qoba qobaatti kaffalamaa jechuudha. Hunduu isaatu hin kaffalama. Hunduu qoba qobaatti kaffalama jechuudha. Tapha tokko taphannaanis qoomatti kaffalamaa, tapha tokko taphannaanis qoomatti kaffalamaa jechuudha. Innaa kana fakkaataa akkasitti abdii isaatii wajjin oolle kunuuti ijoolleen dhiiraa immoo lamaan kunoo isaanis taphachaa yoo taphachaa jiru isaanis ijoolleen teenya dhiiraa lamaan jechuudha. Abdii san immoo asumatti goggoota ishiinis hin xumuranne bakka kanatti jechuudha. Innaa akkas isiniin jedha obboloota koo kana fakkaataa. Iddoo tapha abdii isaatii wajjin oollee fataazanaa jechaa oollee gallee jechuudha. Kana fakkaataa isinillee daa'ima keetiin qasii biyyatti galtanillee hin jiranatti fakkaate biyyasi bashannansiisaa isiniin jedha. Akkanas ta'uu baatu garuu inuma jira biyya keenyallee. Magaalaa gurguddoo xixiqqoodha malee gurguddoowwan hin jira jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo daa'ima keetiin fata gochuu yaadaa gisee tokko tokko jechuudha. Haafataa jettu sammuun ishee boqonnaa argattu. Kana fakkaata isiniin jedha. Warroonni immoo chaanaalli kanaaf haarawaa taatanii sabskiraayibii laayikii sheerii gochuudhaan jajjabeessaa. Warreen nu jajjabeessaa jirtan galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Akkasuma kaala viidiyoon kun yoo kan isinitti tolu ta'ee warri daa'ima jaallattanii asirratti laayikii naa gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Yaada fi qiiqa qabaattan immoo komentii irratti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha obboloota koo. Isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa hanga viidiyoo bitti deemne immoo wal bohaarsinutti viidiyoo kanaanii turtii gaarii isiniin jedha. Hunduma keessanuu isiniin jaalladhaa. Anarra waaqayyo isin jaallatu isiniin jedha obboloota koo. Naa guyyaa gaarii qabaadhaa. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u isiniin jaalladhaa.